raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Hubannoo beektotaa. Sagantaa kanaan ilaalcha, taajjabbii, qeeqa, hubannoo fi qorannoo hayyoonni haala dhimma biyya keenyaa irratti barreessan isiniif dhiyeessina. Hubannoo beektotaa. Ollee ooltanii kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar, kun qophii keenya hubannoo beektotaati. Sagantaa keenya irraatiin duulli waraanaa Abiyyi Oromiyaa irratti labsee Oromoo gamteessee waraana bilisummaa Oromoo jabeessa malee abadan hin balleessu mata duree jedhuun waan qabannee dhufne qabnaa. Haga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Qopheessan Lammii Jabeessaa, Gulaalaan Duubee Wayyeessaa, kan isinii dhiyeechummaan Gurmeechaa Gammachuuti. Impaayeroonni addunyaa irratti mul'atanii darban hundi uummattoota bulchiinsa mataa isaanii qabaataa turan ugguranii humnaan walitti cafaqanii cunqursaa fi saamicha irratti fe'anii waan ijaaramaniif diigaman. Impaayerri Itoophiyaallee adda ta'uu akka hin dandeenye ifa. Diigamuun impaayera Itoophiyaa bilisummaa uummataa isa dhugaa fida. Kun waan hin oolle. Bilisummaan uummata Oromoo fi walabummaan Oromiyaallee akkasuma waan hin oolle. Oromoon hunda dura bilisummaa fi abbaa biyyummaa humnaan irraa fudhatame deeffachuu irratti xiyyeeffatee qabsoo hadhaa gaggeessu itti muddaa jira. Oromoon erga bilisoomee fi abbaa biyyaa ta'ee booda Oromiyaan hariiroo walqixxummaa fi walkabajuu irratti dhaabbattee uummattoota kaayyoo kanneenitti amanan wajjin uummata. Kanaafuu Oromoon dursee akeekaa fi dantaa isaatiif dhaabbachuu fi falmachuu qaba. Oromoon yeroon dantaa alagaatiif wareegama hin barbaachisne baasnu dhaabuu qabnu amma. Gama kaaniin immoo waraanni bilisummaa Oromoo humna lafoo lakkoofsan raayyaa ittisa Itoophiyaa caalu leenjisee lafaa qaba. Leenjifachaas jira. Haala amma jiruun humna namaatiin humnoota hidhatanii Itoophiyaa jiran hundarra waraanni bilisummaa Oromoo woboon guddatee jira. Waraanni bilxiginnaa hidhannoon woboo caaluu danda'a. Waraanni bilxiginnaa kaayyoo lolaa fi xiinsammuutiin waan caalamuuf madaaliin waraana bilisummaa Oromoo daran olaanaadha. Itoophiyaan erga waggoota 4 darbanii walwaraansa waliin itti seentee raafamaa jirti. Sababni walwaraansichaa guddoon fedhii Abiyyi aangoo nugusummaatiif qabuu fi dantaa finxaaleeyyii Amaaraa eegsisuudha. Gochaan gartuu kana lamaanii kun Oromiyaa keessatti saba Oromoo wajjin, Tigraayitti saba Tagaaruu wajjin, Beenishaangul Gumuzitti saba Gumuzii wajjin lola dhuma hin qabne gaggeessaa jira. Kanuma bu'uura godhachuun bilxiginnaan akkuma kanaan dura Tigraayitti waraana labsee hanga har'aatti xumuruu dadhabee jiru, amma immoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf jedhuun duula ji'a tokko Oromoo fi Oromiyaa irratti labseera. Dhimma kanaa fi haala sochii faannoo finxaaleeyyii Amaaraa ilaalchisee yaada namootaa isiniif dhiyeessinaa, nu hordofa. Qondaalli gameessi qabsoo bilisummaa Oromoo kan yeroo dheeraaf adda bilisummaa Oromoo keessatti sadarkaa adda addaatti gaafatama fudhatanii dalaguun beekaman Dr. Bayyan Asoobaa dhimma labsii waraana Oromiyaatti Abiyyii fi Curnoorichi Shimallis Abdiisaa jedhamu labse irratti akkas jedhan. Duulli Piippiin maqaa Oneeg Shanee balleessuu jechuun Oromiyaa irratti labsan duula uummata Oromoo guutuu irratti labsame. Hiikkaa biraan qabu. Duula dantaa impaayera Minilik ijaaree ture deebisanii ijaaruuf deemuti. Akeeka biraan qabu. Humnoonni siyaasaa akeeka Minilik hordofan biyya walqixxummaa fi walkabajaa irratti dhaabbatte hin barbaadan. Biyya aadaa, afaanii fi seenaan Amaaraa keessatti dagaaguu ijaaruu barbaadu. Aadaa, afaanii fi seenaa Oromoo fi kan uummattoota biraa dhawaatan akka badu barbaadu. Saba tokkoo fi biyya takka uumuuf wixxifatu. Garuu biyyi walqixxummaa uummattootaa hin kabajne, biyyi walqixxummaa fi walkabajuu irratti hin dhaabbanne jiraachuu hin dandeessu. Haqa jiraachullee hin qabdus.
waraanni kamuu akeeka kanaaf labsamu hin milkaa'u. Impaayirri Itoophiyaa haqaa fi walqixxummaa irratti hin dhaabbanne. Impaayira uummata Oromoo, Sidaamaa, Kambaataa, Hadiyaa, Walaayittaa waliigalatti uummattoota kibba Itoophiyaa jedhamu humnaan cabsuu fi gabroomsuu irratti dhaabbatte. Biyya olaantummaa aadaa, afaanii fi seenaa Amaaraa irratti dhaabbatte. Abjuu akaakilee isaa kana itti fufsiisuuf kan dhama'u Konoleen Abiyyi maqaa mootummaa nugusummaatiin moggaafate Bilxiginnaa jedhamuun duulli waraanaa inni waraana bilisummaa Oromoo irratti naannolee biroos daboo itti kadhachuun labse isuma mataasaa balleessa malee akka inni hawwee Oromoon balleessuu jedhu. Falmaan mirga dhala namaa fi rogeessi gameessi Oromoo obbo Walabummaa Goshee Galataa duula badiinsaa Bilxiginnaan maqaa waraana bilisummaa Oromoo ji'a tokko keessatti balleessuu qabna jedhuun labse akkas jechuun fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti barreesse. Waamicha lola daboo Bilxiginnaan Oromiyaa kadhateen mataan Bilxiginnaa federaalaa naannoleen biraa humna addaa isaaniitiin Oromiyaatti akka duulan ajaje. Haaluma kanaan humnoonni yeroo ammaatti waraana bilisummaa Oromoon loluuf bobbaafaman humna addaa Oromiyaa, milishaa Oromiyaa, poolisii federaalaa, raayyaa ittisa biyyaa, humna addaa naannoo Amaaraa, faannoo Amaaraa, humna addaa naannoo Sumaalee, humna addaa naannoo Sidaamaa fi waraana Eertiraati. Kun warragaadhaan mirkanaa'e. Shimallis dhiyoo kana caffee keessatti yoo dubbatu kophaa keenya hin dandeenyu uummata Itoophiyaa gargaarsa gaafanna ergaa jedhu dabarsuunsaa ni yaadatama. Haaluma kanaan daboo uummatanii waraana bilisummaa Oromoo irratti duulaa jiru. OPDO yookiin PPF dhaamsi qabnu gabaabadha. Alagaa gammachiifnee umrii aangoo dheereffanna jettanii duula obbolaa keessan dhabamsiisuuf bantan kanaan abadan hin milkooftan. Amanamummaa hawwitanis gonkumaa alagaarraan argattan. Kufaatii keessan ariifachiisurraa kan hafe duula kanaan umuriis hin dheereffattan. Hanguma ilmaan Oromootti garaa jabaattaniin diinummaa keessan labsattan. Sabboontonni garaacha OPDO keessa teessanii keessan hojjechaa jirtan garuu jabaadhaa jechuun dhaamaniiru. Akka rogeessi biraa obbo Walaabuu Jiloo jedhanitti Oromiyaatti adda waraanaa 10 oliin dirree lolaa 40 caaluu irratti lolli taasifamaa jira. Opereeshinii bal'aa Oromiyaa irratti baname kana humni addaa naannolee biraa irratti hirmaachaa jira. Isaan keessaa humni addaa naannoo Sumaalee kan naannoo Sidaamaa fi sabaa fi sablammoota kibbaa lola kibbaaf kibbabaa Oromiyaa irratti mul'ataniiru. Humni addaa naannoo Amaaraa lixa Oromiyaa kaabaa fi bahaan adda waraanaa Karrayyuu irratti mul'achaa jiru. Qe'ee Oromoo akka qe'ee Tigraay sanatti mancaasuuf karoora aggaamame ta'uun beekamuu qaba. Oromoon balaa kana dandamachuu kan danda'u yoo harkaan wal qabatee waraana bilisummaa Oromoo humna qabuun tumse qofaadha. Bilxiginnaan bakkee garaagaraatti karaa darbaa waan dhabeef loogoo konkolaattota dhaabbilee idil addunyaa kan akka UN, Fannoo Diimaa, USAID fi kanneen kana fakkaatan fayyadamee kaadiree fi waraana isaa daddabarsaa jira. Dhimmi kun hojii gurguddaa lama gaafata. Inni duraa dhaabbileen gargaarsaa fi idil addunyaa Oromiyaa keessa socho'an bakka waraanni bilisummaa Oromoo sakattaaf isaan gaafatetti naamusaan dhaabanii sakattaa'amanii akka karaa dabran hooggansi waraanaa karaa dubbii himaasaa beeksisuudha. Inni lammataa immoo konkolaataa akkasii qabatee waraana yookiin kaadiree to'atame qindoominaan addunyaatti saaxiluudha. Wallaalummaa PP fi daldala siyaasaa rakashaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuutiin taasifamu kana injifannoo siyaasatiin irra aanuudha. Namoonni konkolaataa akkasii waraana bilisummaa Oromoo waliin suura kaafame miidiyaa hawaasaa irra oofan ammoo of qusachuu feesisa. Osoo hin beekinis ta'ee beekanii diraamaa Bilxiginnaa raawwachuun of xiqqeessuudha jechuun kallattii deemsa siyaasa mooraa Oromoo qaaccessaniiru. Dr. Milkeessaa Miidhagaa Gammachuu ammoo labsiin duula waraanaa PP'n amma Oromiyaa irratti labse haaraa mitii jedhu. Labsichi waggoota 4 dura Oromoo fi Oromiyaa irratti Abiyyi labsameera. Amma wanti Abiyyii fi Shimallis Abdiisaa godhan yoo jiraate humnoota addaa naannolee biraa lolichaaf affeeruu isaaniiti. Duulli daboodhaan Oromiyaa irratti waamame kun immoo waraana siviilii biyyattii keessatti kaasuun uummattoota biyya kanaa wal ficcisiisa. Egaa akkuma Tigraayitti waggoota lamaan kana godhan amma immoo Oromiyaatti irra deebi'uuf karoora badii Bilxiginnaan dunuunfatee baafatee hojiitti seene ta'uu isaati. Akka nama Oromoof qabsaa'u tokkotti obbolaa keenya Sumaaleetiif Sidaamaa fi Affaariif wanti nuti dhaamnu waamicha maraatuwwan Bilxiginnaa guddaa fi xiqqaa ilaaltanii dhimma Oromoo keessa seentanii waraana waliinii bantan saboota keenya kana jidduutti ibidda dhaamne hin qabsiisinaa jennaan jechuun dubbataniiru. Kana malees Bilxiginnaan kana booda waraana bilisummaa Oromoo balleessuu yookiin
Uummata Oromoo milishaa fi faannoo Amaaraarraa baraaruu miti of baraaruu hin dandeessu. Dhumaatii yeroo darbee milishaa Oromiyaa irra ga'eef dhiinsaa fi tikni biyyaalessaa odeeffannoo guutuu milishaa Amaaratiif kennuun kan rukuchiisan ta'uu ragaan qabatamaan argame ni ibsa jedhaniiru. Yeroo haala sochii faannoo finxaaleeyyii Amaaraa kana ilaaltu uummata walqixxummaa hin fudhanne uummata saba kaan jibbuu fi tuffatu wajjin biyya takka waliin qabaachuu dhiisitii ollaa gaarii ta'uun iyyuu rakkisaadha. Yeroo namoonni Amaara ofiin jedhanii fi mootummaan Abiyyi Oneg Shanee jechuun Oromoo jechuu akka ta'e yoo Oromoon hin galleef jiraate warra of gowwoomsuu filate qofa. Akka jiraattonni bakkoota bilxiginnaa waraana irratti gaggeessaa jiru kanneen akka Gujii, Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Bahaa, Godina Salaalee fi godinoota Wallaggaa afran irraa miidiyaaf yaada isaanii kennaa jiranitti humni addaa naannoo Sumaalee affeerraa mootummaa naannoo Oromiyaatiin dhufe gara kibba Oromiyaatti bobbaafamee manneen uummata Oromoo diigee gubaa jira. Oromoon duula maqaa Shanee balleessuuf jedhuun Oromiyaa irratti baname tokkummaan dura dhaabbatee balaaleffachuu akka qabu iyyatu. Rogeessi qaroon Walaabuu Jiloo jedhaman fuula tiwutarii isaanii irratti akkas jechuun duula Oromiyaa irratti baname xiinxalu. Bilxiginnaan ganni seennan waraana bilisummaa Oromoo waraanuu miti roobaa fi guuta laggeenii dandamachuu hin dandeessu. Ganna keessa bu'aa bayii tooppoogiraafii Oromiyaa nama keessa beekutu keessa gulufa. Raayyaa fi humni naannolee hammi jirtu kaayyoo lolaa kan hin qabnedha. Lola ammoo waan hunda caalaa kaayyoo loltuuf qabaachuutu murteessa. Gama biraatiin sababa hir'ina reeshinaa fi komii mindaatiin waraanichi ammayyuu ganee bittinuu jalqabee jira. Akka odeeffannoo qabatamaa keessoo bilxiginnaarraa argannetti torbee darbe kana kaambii Sanqallee waraana 3,000 ta'u qubsiisanii guyyaa 2 achi bulchanii gara adda addaatti bittinsan. Humni karaa kibbaa bobba'ee baddaa kubee gaattiraa gara waajiraa fi caboo keessatti humna wobootiin rukutame. Akka hawaasni naannoo eerutti reeffi heddummatu isaatiin kaasnee awwaaluu hin dandeenye. Bakkuma isaan kufanitti biyya itti deebisnee jedhu. Humni gara kibba lixaa kaambichaatti bobba'ee waraana bilisummaa Oromoo karaa dirree Hincinnii fi Jibaatirraan socho'u rukutuuf bobba'ees ofirraan deebine. Kan gara aanaa Midaaqanyii hanga sulula Fincaatti lola jedhamee abdatame lola daqiiqaa 30 osoo lolin daaraa bukunii ta'e. Inni irraa hafe siiviilii ajjeesaa of duuba deebi'e. Kan lixa Oromiyaatti bobba'ee Geedoo irratti karaan itti cufamee adabame. Humni waraanaa bilxiginnaan bobbaafte hanga ammaa iddoon itti injifate hin jiru jechuun katabaniiru. Walumaa galatti rakkoo siyaasaa Itoophiyaan keessa seentee jirtu kana keessa gottotanii baasuuf jaarmiyaalee siyaasaa jajjaboon akka KFO fi ABO irra deddeebi'uun waan biyyattii furmaata waaraa ta'uu danda'u ibsa baasuun miidiyaalee garaagaraarran yaada isaanii kennaa turaniiru. Qaamoleen hedduun hawaasa addunyaa biyya keessaaf biyya alaa fi uummanni Itoophiyaallee qawween furmaata fidu jechaa turaniiru. Bilxiginnaan amala maraatummaa qabdu garuu sagalee uummataa ukkaamsee bira dabruun waraana keessaa bahuu hin dandeenye lammiilee biyyattii irratti labsee wajjin rakkataa jira. Ammas taanaan duulli waraanaa bilxiginnaan Abiyyii fi Shimallis Abdiisatiin Oromiyaa irratti labsame waraana bilisummaa Oromoo daran yoo gurmeesse malee hin balleessu. Galaanichi woboon keessa jiraatu Uummanni Oromoos hin badu. Lolli daboodhaan lolan hanga daabboon abdatanii dhufan dhumutti malee galma kaayyoo lolaniif waan hin qabneef humnoonni naannolee biraas kaan yoo wareegamanii kaan immoo du'arraa hafan dhumarratti hinjifatamoodha. Abiyyi lola amma Oromiyaatti labse kanaan gaagaama guddaa biyya kanatti fiduun diigamuu ishii saffisiisaa jira. Duulli labsames Oromoo balleessuu fi Oromiyaa diiguuf akka ta'e Oromoonis beekuu qaba. Badiinsa akka sabaatti itti deemaa jiru kanas Oromoon tokkummaadhaan ka'ee akkuma uummata Tigraay qabsoo dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu kanaaf ijibbaata falmachuu qaba. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin hubannoo beektotaa keenya kanarraaf qabanne kanuma. Nama torbanii nuunaa jedhu waan nu caqastaniif ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.